jiru. So waa'ee gaddaa immoo nama irra ga'eetu beeka. Gubaa abiddaa isuma gubateetu beeka akkuma jedhamu. Egaa anis miidhaman keessa ture, namoonni beektan beektu. Kanaaf namoonni na jajjabeessaa turtan, namoonni na bukkee dhaabbataa turtan, gadda kana keessatti kan na jajjabeessan Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Asumarraa ka'uudhaan viidiyoo dookumentarii waa'ee jaalala keenyaa wajjiniin kan wal qabatu, jaalala keenya kan ibsu dookumentarii gabaabaa isaa yeroo dhiyootti kan inni isinii gadhiisu ta'a. Achirraas waan baay'ee hin barattu, barumsa guddaa isinii ta'a jedhee yaada. Yaa'u kan deeme hin deebisuun hin danda'amu. Kanaaf namni immoo ammuma Waaqayyo namaa barreesse jira. Yoo yaa tokkoonni fatamteetti bakka ansheerraan fatameera. Namni keenya koo erga du'ee namni yaadatu hin jiru. Isinii galee miti. Garuu wanti gaaffii namatti uumu mucaan kun kaayyoo fi hojii isheen jammarte sana galmaan hin ga'a jedhe malee waan tokko waan balleessee hin qabu. Garuu namni irratti duulaa jira. Maaliif garuu? Maaliif dhugaa Rabbii maaliif? Jechuun hojii ishee galmaan hin ga'a, isa isheen jammarte sana galmaan hin ga'a waan je'eefi lolli amma kanaa dubbiin amma kana kan irratti ka'u. Namoonni dhibuu dhugaa Rabbii namni keenya maal ta'e garuu? Ani koo kan nagarramtanii yeroo namni sun jiraatti isin kana naa go'aa jedhee isin kadhatu kan hin goone gaafa inni du'e subscribe, gaafa inni du'e follow kan gootan dhugaa Rabbii maa inni garuu? Gaafa inni jiru jiraatti na gargaaraa kaayyoo ishee galmaan hin ga'a gaafa inni jedhu amma lola ariyatamatu irra jira. Utuu mucaan kun bor akkuma boonii aariidhaan waa tokko of go'ee iskii maal jettu? Warri amma jecha hamaa dubbachaa jirtan miidiyaa garaagaraa irratti argaan ture. Dhugaa Waaqaa keessattuu feesbuukii irratti wanti lallaxafamu Joosiin akka boonii ajjeeseettidha jechuudha. Ara Waaqa sodaadha warri barreeffama hamaa laxaftan dhugaa Rabbii. Mucaan kun miskiina dhugaa Rabbii kana. Bichaa baay'ee ulfaata dhugaa Rabbii. Gadda mucaan kun keessa jiru baasee dubbachuu dadhabe malee dhugaa Rabbii gadda cimaa keessa jira. Handuu eekoo joo haadha manaasaadha. Haadha manaasaadha kan duute. Halagaa zimjee makaraarra taa'u du'e miti koo mucaa kanaaf haadha manaasaa jaalallee miti. Jaalallee fi haati manaaniyyuu gargari isinii galee handu'ee haadha manaasaa dhala. Haadha manaa fi jaalallee immoo maaltu gargar go'e yoo jettanii namni tokko gaafa haqee mana tokkotti iddoo tokkotti galu tokko ta'a. Isinii galee miti. Kanaaf har'a mucaa kana irratti kaatanii mucaa kana ari'uurra jabaadhu galmaan ga'e kaayyoo boonii. Barbaachisaadha yoo galmaan geesse gaariidha jettanii bareedaadha dhugaa Rabbii. Kaayyoo ishee galmaan ga'itu jettanii baay'ee gaariidha dhugaa Rabbii kana. Innaa namni gaddeen beekama waan ta'eef biliis Oromoo walaa jajjabeessuun mucaa kanarraatii soorjaa. Mucaan kun bor yoo waa of ga'e gaabbiitti haftu dhugaa Rabbii bichaa hin beeku. Dhugaa Rabbii baay'ee ulfaata jechuudha miidiyaan kuni.
baay'ee ulfaata dhugaa rabbii. Anaan mucaa kana gaafa ilaalu imimmaantu na qabata jechuudha. Maaliif yoo jettanii akka kanatti baqa jira miti akka kanatti bifa buusee dhugaa rabbii kanaa akka kana gaafa ta'u ilmoo dhiiraadha garaa nama nyaata jechuudha. Innaa kanaafi duula mucaa kanarratti bantan irraatii of qottobaa. Warroonni gargaaruu barbaadan hojiin boonii ittaafuuf warri jettan akka itti fufu go'a. Warri hin barbaanne immoo arrabsoo isaa waan hin taane waan dubbii hamaa dhiisaa bakka bira darbaa. Namni hordofuu hin barbaanne dhiisee bira darbuu qaba. Koomentii badaa barreessuu hin qabu, jecha hamaa dubbachuu hin qabu. Ani miidiyaa nan fayyadama, miidiyaa garaagaraa. Viidiyoo namni baay'een natti dhufa miti. Viidiyoon taane yoo ta'e dhiiseen bira darba. Viidiyoo naaf ta'u yoo ta'e ilaaleen koomentii hin kenna. Bakka namni hunduu akkas ta'uu qaba. Harki keenya waan barreessuu fi afaan keenya waan dubbatu dhugaa rabbii akeekkachiisa go'achuu qaba. Hanga yoomiitti wal miidhaa hafname Oromoo? Hanga yoomiitti mogolee keenya wal dhoofname? Dhugaa rabbii mee warra soddaa laalaa akkatti wal gargaaran jechuudha. Akkatti wal jajjabeessan jechuudha. Miidiyaa garaagaraa irratti bakka nama miidhame akkatti gargaaran. Mee Oromoo jaroomarraa baradhaa dhugaa rabbii. Baay'een dadhabaan kan ta'e Oromoodha jechuudha. Wal gargaaruutti dadhabaa kan ta'e Oromoodha. Erga namni tokko waa ta'eedha kan siin gootan. Sun barbaachisaa miti. Nama sana yeroo inni fayyaa qabu, yeroo inni fayyaa jirutti go'aafi waan gochuu barbaadan jechuudha. Innaa kana fakkaata. Dhugaa rabbii bichaa baay'ee ulfaataa. Mucaa kana so waa'ee gaddaa immoo nama irra ga'eetu beekaa. Gubaa abiddaa isuma gubateetu beekaa akkuma jedhamu. Egaa anis miidhaman keessa ture, namoonni beektan beektu. Kanaaf namoonni na jajjabeessaa turtan, namoonni na bukkee dhaabbataa turtan, gadda kana keessatti kan na jajjabeestan Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Asumarraa ka'uudhaan viidiyoo dookumentarii waa'ee jaalala keenyaa wajjiniin kan wal qabatu, jaalala keenya kan ibsu dookumentarii gabaabaa isaa yeroo dhiyootti kan inni isinii gadhiisu ta'a. Achirraas waan baay'ee hin barattu, barumsa guddaa isinii ta'a jedhee yaada. Yaa'u kan deeme hin deebisuun hin danda'amu. Kanaaf namni immoo ammuma Waaqayyo namaa barreesse